Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Haroo Daadhii bakka addaa Birbirsa Nagaa jedhamutti injifannoo boonsaa galmeessisuun dhagahame. Falmaa hamaa waraana diinaa waliin taasiseenis injifannoo addaa kan galmeesse yoo ta'u, meeshaalee waraanaa hedduus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sabbataa Hawaas magaalaa Awwaash Malkaa Qunxurree keessattis halkanidaa tarkaanfii hamaa fudhachuun diina shororkeessuu beeksisee jira. Dhaabbanni mirgaaf falmu buqqaatota deebisuu dhaabuudhaan mootummaa Itoophiyaa himate. Dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights First jedhamu mana maree ministeerota ministeera nagaa mootummoota naannolee Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa buqqaatota biyya keessa deebisee hin dhabne jechuun himate. Akka ibsa garee kanaatti naannolee sadan keessatti namoonni miliyoona 1.5 ta'an qe'ee irraa buqqaanitti deebi'anii hin jiran jedhe. Himannaa dhaabbata biyya keessa mirgaaf dhaabbatu kanaan qophaa'e mana murtii olaanaa federaalaaf dhiyaatee jira. Naannoo Tigraay keessatti qofa waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffame tureen wal qabate namoonni miliyoona 1 ol qe'ee irraa buqqaan hin deebine jedhee jira. Naannoo Amaaraa keessa namootni gara walakkaa miliyoonaa siqan, Oromiyaa keessattis namoonni 85,000 ol buqqaanii jiru jedheera. Dhaabbanni kun mootummaan federaalaa fi mootummootni naannolee gaafatama buqqaatota deebisanii dhaabuuf irra jiru bahaa hin jiran itti dhiisanii akka rakkatan godhanii jiru jedhee jira. Buufataaleen buqqaatonni kun keessa jiran bishaan, nyaata, barnoota, tajaajila fayyaa fi qulqullina malee rakkachaa jirus jedhamee jira. Mootummaan naannoo Somaalee karaa onoota Gumii, Eldalloo fi Libaaniin humna guddaa bobbaasuun barame. Haleellaa mootummaa naannoo Somaalee guyyoottan darban walitti aansee adeemsifamaa ture ammas itti fufee jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Haleellaan humnoota mootummaa naannoo Somaaleetiin lubbuun namoota nagaa hedduun darbuu fi kanneen madaa'anis hedduu ta'uu himanii jiru. Mi'eessoo hanga Cinaaksanii hanga Baalee fi Booranaatti duula cimaa weerara lafa Oromiyaa irratti erga banee bubbulee jira kan jedhan maddeen lafti Oromiyaa bal'aan naannoo Somaaleetiin akka qabames ragaalee kanaan dura bahaa turan irraa baruun ni danda'ama. Lafa kanneen irratti mootummaan naannoo Somaalee caasaa godina haaraa diriirfatee dhiyeenyuma mana marii naannichaan raggaasise. Mootummaan naannoo Somaalee Mooyyelee qe'ee Oromoo taatee fi heera naannoo Oromiyaa keessaa ta'uun beeku irratti caasaa magaalaa diriirfate. Karaa godina Baaleetiin lafa kiiloomeetira hedduun Oromiyaa keessa seenuun magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu kan godina Baalee walakkaa jirtu giddugala godhachuun godina Gurraa Dhaamolee jedhee mootummaan naannoo Somaalee godina haaraa lafa Oromiyaa irratti labsate. Gama Harargeetiin Cinaaksanii fi onoota hedduu uummata buqqaasaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Dirredawaa dachee Oromiyaa taatee mootummaan naannoo Somaalee kooti jedhee Oromoon homaa akka keessaa hin qabne karaa namoota mootummaatti dhiyoo jiraniin bachiisaa jira. Dubbii ministeera muummee Abiyyi Ahmad tibba darbee Dirredawaa ilaalchisanii dubbataniif ministeerri muummichaa dhiifama akka gaafatan hanga akeekkachiisu gahame. Kana malees pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mahammad akka waan Dirredawaan naannoo Somaalee keessa jirtu kaabinee isaanii waliin ta'uun magaalaa Dirredawaatti argamuun keessummoota mootummaa federaalaa wayitaa simatan mul'ata. Dabalataanis humnoonni mootummaa naannoo Somaalee bobbaasee dhiyeenyuma magaalaa Dirredawaa weeraruun uummata ganda tokko buqqisanii dubartii ulfaa Nasiyaa Ziyaad jedhamtu lubbuu dabarsan. Kun marti gaafa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa kan abbaa gadaatu dursa ofiin jedhan wa'uu hin jenne jedha uummanni komitti jiran. Saawudiin waggoota 30 booda cabbiidhaan haguugamte. Waggoota 13 keessatti yeroo jalqabaatiif bulchiinsa Saawud hedduun cabbiidhaan uwwifamuun gabaafame. Haalli qilleensa hamaan biyyattii gaarreen Saa'udii gammoojjii uwwifaman gara lafa dinqisiisaa cabbii ajaa'ibsiisaa ta'etti jijjiirame. Haalli qilleensaa hin baramne kun kan ka'e dalga qorra cimaa qilleensa cimaa fi rooba fideen yoo ta'u, kutaalee ol ka'aa kutaa kaaba biyyattii keessatti cabbii akka roobu taasisee jira. Naannoo gaarree biyyattii keessatti OE gara digirii seentigireedii 4 gadi bu'uun qorri ol ka'iinsa galaana irraa hanga meetira 2,600 akka kuufamu taasisee jira. Miidiyaaleen mootummaa taatee kana seenaa jechuun kan ibsan yoo ta'u, suuraawwanii fi viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaman ammoo gaarreen cabbii adiin uwwifaman agarsiisu. Jiraattonni naannoo cabbiin itti bu'ee haala qilleensaa hin baramne kana gammachuu cabbii irra deemuu fi suura ka'uuf ba'anii mul'atu jedhamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.